iyyattifuuf. Kabajamtoota hogganoota fi qondaalota jaarmiyaa ABO biyya alaa kan galma kan keessatti argamtan, kabajamtoota miseensota jaarmiyaa ABO, kabajamtoota jaallan dirree qabsoo irraa hirmaatanii asitti argamtan, kabajamtoota hayyoota Oromoo kallattiin as keessatti hirmaachaa jirtan, walumaa galatti ilmaan Oromoo, maanguddoota, jaarsaaf jaartiin, qeerroo fi qarreen waltajjii kan keessatti argamtan, baga guyyaa har'aa isiniin ga'ee baga walumaan geenye jechuu barbaada. Addatti garuu miseensotaa fi hogganoota jaarmiyaa kan taatan, kanneen riqichi taatanii haal mijata kan uumtanii yookaan qopheessitanii guyyaa har'aa walitti nu fiddan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin galateeffachuu barbaada. Kanatti aansee nuti Oromoon sabni guddichi godina gaafa Afrikaatti argamu kunini jabinni isaaf malu kan kaleessaa dhabee waan isaaf mal dhabee dhuma jaarraa 19ffaatti koloonii Habashoota fi gita bittoota Impaayeri Itoophiyaa jalatti kufuun isaa waan wal nam gaafachiisu miti. Uummanni Oromoo jaarraa achiin dura keessatti nageenyi lafaa fi nam isaa mirkaneessuu bir dabree nageen godina gaafa Afrikaa mirkaneessuu akka danda'e seenattu ragaadha. Baroota sanitti Oromoon sirna gadaa tokkoon bulaa ture. Wal kabaja, wal dhageeffata, hangafaaf maandhaan wal kabaja, kutaaf gandaan, amantiif lagaan waliin qoodu, Booranaa fi Gujii, Harargee fi Arsii yookaan Wallaggaa fi Shawaa jedhee uf waamuu caalaa kan inni ittiin boonu maqaa Oromoo jedhuun uf waamudha. Tanittuu barsanitti kabaj guddaa isaaf laataa ture. Yeroo sanitti rakkinni Walloo Karrayyuun taa'een ilaalu, rakkinni Jimmaa Iluun taa'een ilaalu. Is kanattuu ijaarsa jaba isaaf ta'ee kabaji guddaa isaaf laatee jechuudha. Egaa Konfedereeshinii Gadaa Oromoo jaarraa 16ffaa booda gadaan caffeetti gale. Laafirnis gadaan caffeetti galuun laafin sirna gadaa uume jechuudha. Laafachuun sirna gadaa immoo laafin Oromoo fi sababa guddaa ta'ee argama. Oromoon kaleessa kan isa beeka, kan Ormaa beeka. Kan Ormaatii fi kan isaa adda baasee beekuun, diinaffir isaa adda baasee beekuun isaa fi jabinni guddaa ture jechuudha. Seena kaleessa gaafuuf duub deebinee ilaalluu uummanni Oromoo gurmuu kanniisatti ufa keeka ture. Kanniisa nami hundinuu ni beektan jedhee yaada. Sabab tokkummaa qabuu fi dammi yaawaa ogummaan ilmi namaarrayyuu bir hin gahin addunyaa kanaaf gumaache. Addatti garuu yeroo lolu, yeroo isaa lol arginu namooti yookaan lubbu qabeeyyiin jajjaboon akka namaa bineensaa har'a addunyaa tanirratti sodaataman hedduun yeroo kenniisi ari'uu ni argina. Garuu kenniisaaf humni jabaa kan kenne maani yoo jennu tokkummaa ta'uu isaa irraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa sabni tokko yoo jabaate cinaachi jaba qaba, yoo laafes akkasuma cinaacha laafas qaba jechuudha. Diinni keenya immoo jabeenya Oromoo kana maal akka ta'ee fi Oromoon maaliin akka cabuu danda'an sirriitti jabeessanii hubatanii ittis hojjetanii turan. Diinni keenya garuu isaan kan sirriitti waan beekaniif Oromoo cabsuu danda'e. Sirna gadaa laafisuun tokkummaa Oromoo laafise, tokkummaan Oromoo laafuun immoo cabiinsa Oromoo fide jechuudha.
Erga Oromoon cabe immoo diinni keenya Oromoon tokkummaa kaleessa san takka hin deebineef jabinni isa kan kaleessa sanitti akka hin deebineef wantoota baay'ee hojjetamaa tureera. Arras immoo wantoota baay'ee hojjechaa akka jiru waan wal nu gaafachiisuu fi wal nu mormisiisullee miti jechuudha. Oromoo laafisuudhaaf erga Oromoon koloonii Habashaa jalatti cabee sirna gadaa balleessuu, duudhaa fi aadaa Oromoo balleessuu, kan ofiitiin bakka buusuu, Oromoo akka sabaatti icitiin bulmaati isaa akka hin qabaannee fi Oromiyaa keessatti faffaca'anii qubachuun keessa Oromoo laafisuu, wal shakkisiisuun kanum keessatti argamaa jechuudha. Diinonni har'a gaafa Oromootti dhufan daandii irra deemuu fi riqichi irra deemuu qabu jechuudha. Riqicha ofii tolfatan kan irra deeman qaba. Isaan tokko karaa amantiitiin nutti dhufa, inni tokko karaa kutaa nutti dhufa, tokko karaa daldalaa fi karaalee ilaalchatiin dhufaa jechuudha. Inni kaan immoo karaa dantaa Oromootti dhufa. Isa kanatti immoo milkaanii Oromoon har'a maal keessa akka jiru akkam akka inni jiru nuun hundinuu walumaan beennaa jechuudha. Diinni Oromoo fi Oromiyaa balleessuu fi tooftaa lama qaba. Tooftaan tokko ofii isaaniitiif akkamitti Oromoo akka cabsuu danda'u, lamaffaan immoo Oromoon ofii isaati akkamitti akka inni wal cabsuu wixinee bocee Oromumatti kenna jechuudha. Harri yoo ilaallu haal qabatama Oromoon har'a keessa jiru yoo ilaallu inni kaan amantiif wal dhaba, inni kaan kutaaf lagaaf wal dhaba, kaan immoo ilaalchaaf wal dhaba jechuudha. Ilaalchuu fi kan immoo dhugoomsuudhaaf hundinuyyuu olaantummaa walirratti barbaada, wal cabsaa oollaa jechuudha. Kun immoo wixinee kan duubi immoo diinni akka jiru, wixineen nuti wal cabsin harka diinatiin akka qophaa'amuyyuu fi hin galle wal cabsaa oolla. Haa ta'uutii nuti wal cabsinu diini immoo taa'ee nu ilaala. Diinaaf immoo nu tokkuma jechuudha. Garaagarummaa hin qabnu. Diinni nuun hundinuu akka Oromootti beeka. Nuuf hundaafuyyuu ilaalchi tokko qaba. Akkaataan inni itti nu ilaalus tokkumaa jechuudha. Nuti garuu beekuu dadhabnee wal cabsaa oolla. Kan immoo uummanni Oromoo itti dammaquu qaba, tokko ta'uu qaba. Nuti Oromoon qabsoo osoo gaggeessinu yoo xiqqaatu wala qabsoon harka qabnu qabsoon bilisummaa Oromootiyyuu erga qabsoo akka jaarmiyaa dhaabattu of deebisee qabsoo gaggeessee yoo xiqqaatu walakka jaarraa geenneerra. Walakka jaarraa geenne kan keessatti eenyutu deemsinu dhorke diinamoo numattu wal sakaalee yoo jennu isi diinni nu sakaale caalaa isinu wal sakaallettu baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo wanti beekuu qabu tokko ta'uu qaba. Tokko taanee diinni yoo injifanneen alatti lama taanee yookaan sadi taanee diin kamiyyuu akka injifachuu hin dandeenye wareegamaa fi umurii qabsoo kanaa yoo dheeressineen alatti bu'aan nuti argan hin jiru jechuudha. Kanaaf kan beekuu qabna. Waliin taanaan nuun hunduu walumaan bannaa jechuudha. Kan beekuu danda'utu nur jiraata jechuudha. Kun immoo sabni Oromoo kan beekee tokkummaa akka gurmuu kanniisaa sanitti yoo qabaate yoo tokkummaa isa kan kaleessa sanitti deebi'ee isi dhiisitii ofii isa bira dabree biyyoota ollaa isaatiif iyyuu kabaj guddaa akka ta'u kabaj guddaa akka laatu beekamaadha. Eegaa kanum keessatti nuti qabsaa'ota qaama gargaraatti walitti gad dhufe qaama caayaa hawaasa keessa jiruu fi qaama dirree irratti walitti gad dhufe qaama dirree irrattis yoo dhufne
qaami dirree irraatis uummatum kan keessa dhalate qabsoon nuti geggeessu jiru qabsoo riphee lolaati. Haalli qabsoon keessa jirtu saaluma uummata Oromoo fakkaata jechuudha. Abbaan qabsoo uummata Oromooti. Utubaan qabsoo uummata Oromooti. Utubaan qabsoo laafee jennaan mani maaf jigaa jedhe gaafiin jiraachuun qabu jechuudha. Kanaafiyyuu qabsoon Oromoo yoo nuti jabaanne yoo uummati Oromoo jabaate qabsoon Oromoo waan hin jabaanneef hin qabu. Uummati Oromoo laafnaan qabsoo Oromoo immoo wanni laafuu dhowwaalleen hin jirtu. Kanaafiyyuu laafinni uummata Oromoo laafinni waraan bilisummaa Oromooti jechaadha. Laafinni uummata Oromoo laafinni waraan bilisummaa Oromoo laafinni waraan bilisummaa Oromoo immoo laafinna uummata Oromoo ta'uu hubachuu qabnaa jechaadha. Nuti immoo qaamni dirree qabsootti baanee qabsoo hidhannoo geggeessaa jirru nami beekumsa qabaateef yookaan hunda caaluu hubateefillee qabsoon hidhatu wallaalchafillee ni hidhatu. Roorroo fi rakkinni namatti gaafa dhaga'amu namni kamiyyuu murtee tokko irra hin ga'a. Murtumatti har'a ijoollee daa'imman hichuu jaalala maatii isaaniitiin hin quufin alatti baasee dirree qabsootti argamsiisaa jechuudha. Kan keessatti immoo ogummaa hirdhachuu danda'anii beekumsa hirdhachuu danda'an waan itti hirdhate immoo kan itti guutuu fi qabu uummata Oromooti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata Oromooti. Kan gorsu, kan qajeelchu, kan beekumsaa fi dandeettii qabuun yoo jallatanillee karaatti deebisu eenyu yoo jennu uummata Oromooti. Uummata Oromoo keessatti beekumsi guddaatti argama. Beekumsi nuti qabsoon geggeessu jirru beekumsi gara biraatti argannu osoo hin taane beekumsi uummata keenya irraa argan akkamitti gara bu'aa jijjiiruu dandeenya jennee qabsoon geggeessaa jirra jechuudha. Kanaafuu bakki jallatetti uummatatti nu qajeelchuu qaba, uummatatti nu akeekuu qaba, uummatatti nu jabeessuu qaba. Kan beela'ee dheebotu uummatatti sooruu qaba. Kan hidhannoon isa laafti immoo uummatatti hidhachiisuu danda'u qaba jechuudha. Uummati Oromoo kan godhuu dandeenyaan qabsoon bilisummaa Oromoo wanti isin hin jabaanneef hin jirtu. Qabsoon bilisummaa Oromoo jabaatti taanaan bilisummaan uummata Oromoo waan hin argamneef hin qabdu jechuudha. Dhuga yoo dubbanne kaleessallee Oromoon gaaf cabee tokko ta'ee falmatee diin dur dhaabbatee hin cabne arrallee tokko taanee falmannee diin cabsuu hin dadhabne jechuudha. Wanni nu dhibe tokko ta'uudha. Oromoon tokko ta'ee lolee osoo hin taane tokko ta'ee yoo calliseeyyuu impaayar Itoophiyaatiif bala guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu tokko taanee loluullee nu dhibe tokko taanee callisuullee nu dhibe har'a impaayar Itoophiyaa umuriin isa dheeratte mootonni impaayar Itoophiyaatiif sanan gonurratti wal jijjiiranii bar dhufaa dabra Oromoo cabsaa jiran jechuudha. Kanaaf Oromoon jabaachuu qaba. Qaam dirree jirus jabeessuu qaba. Nu gorsuu qaba. Karaattis nu qajeelchuu qaba. Gaaf karaatti nu qajeelchi immoo lam ta'ee natti dhufu osoo hin taane tokko ta'ee natti dhufuuttu na jabeessuu danda'a jechuudha. Yoo Oromoon tokko ta'ee dhufe afaan tokko dubbate qaami dirree irra jiru waan hin qajeelleef waan qaam dirree irra jiru qajeelchuu hin dandeenyeefis hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan qaami dirree irra jiru eenyuun hidhate eenyirra hidhate eenyutti hidhachiisedha wanti beekamu qabu. Uummata Oromootiin hidhate uummata Oromoo irra dhalate uummata Oromootti hidhachiise akeekaaf kaayoo uummata Oromootisaa galmi nuti sinus galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan uummati Oromoo kumaatamaan itti dhabamaa jiru jechuudha. Egaa haala impaayar Itoophiyaa amma keessa jiru yoo ilaallu impaayar Itoophiyaa namuyyuu egaa addunyaan irra akkam jirti yoo inni addunyaan aga barruu harka namaatti deebite jirti. Namni waan bakka fedhetti ta'arra qub qabaata. Namuyyuu bakka fedheyyuu haa jiraatu
haalli impaayera Itoophiyaa keessa jiru maal akka inni jiru waan wal nam gaafachiisuu fi waan har'a odeeffannoo isaa walirra dhageenyu qofaaniti jechuudha. Egaa kaleessa impaayera Itoophiyaa kan lolaa ture waraan bilisummaa Oromoo qof ture. Egaa qabsoon keenna uummata Oromoo bir darbee uummatoota saboota didiqqoo fi gugurdoo impaayera Itoophiyaa keessatti argaman kan dabaaf shira Itoophiyaan sabaaf sablammoota impaayeritti keessa jiran irratti hojjechaa turte kan hin barin qabsoon kennuuf barsiifte har'i impaayera Itoophiyaa keessatti sabi mirgiree murteeffannaa isaatiif qabsaa'utti hin jiru jechuudha. Inumayyuu ilmaan Habashootalleen waan kalee harki isaaniitti bahee harki isaaniitti deeffachuudhaaf hundinuyyuu hanga dandeetti isaanii wixxifataa jiru jechuudha. Ilmaan Tigiroota kaleessuma Oromoo bitaa turan umurii waggaa amma 6 yookaan 7 caal kanatti teessoo aangoo harki isaaniitti bahee immoo deeffachuuf har'a hidhannoon of ijaaranii lammaffaa deebi'uu jiran jechuudha. As keessatti immoo wanti nu laallu Amaartii akeek biraatiif lolaa jirti. Tigreenis akeek biraatiif lolaa jirti. Benishangul akeek biraatiif lolaa jirti. Gambeellanis Ogaadenis qaamonni gargaraa impaayera Itoophiyaa keessatti har'a lol geggeessuu jiran cuftinu akeek mataa isaanii tiffachuuf galma mataa isaanii qabaatanii qabsoo har'a geggeessuu jiran jechuudha. Qabsoo geggeessan kan keessatti impaayerri Itoophiyaa aturuu abuluuti kufuun isaaniin oolu. Gaaf impaayerichi kun kuf immoo qaamonni impaayerichi lolaa jiran kun immoo walakkeessa irratti walitti dhufuun nama waan hafu miti jechuudha. Kan keessatti immoo Oromoon yoo jabaate waan barbaada argata, yoo laafe immoo iree biraattis mudachuu danda'a jechuudha. Baroota darban gaaf ilaallu ummati Oromoo qabsoo geggeessuu hin dhiifne keessattuu sochiin barattoota mootummaa Hayilee Sillaasee irratti taasifamu mootummaa Hayilee Sillaasee irraa aangoo kaaseera. Garuu gaaf sanitti Oromoon jaarmiyaa ititaa fi jaarmiyaa jajjaba dhabuu irraa kan ka'e ireen barattootii Oromoo wareegam guddaa itti kaffalanii mootummaan gorra kaasan deebitee mootummaa Dargii harka buute jechuudha. 1991 yoo kaafnu wareegami guddaan uummati Oromoo taasise mootummaa impaayericha laafisee gara ce'umsaatti dhufe uummati Oromoo tokkummaa jaba qabaachuu fi jaarmiyaa jajjaba yookaan itita yeroo sun dhabuun deebisee qaamuma biraatii fi iree laatee tokko jennee akka qabsoo ammas bosonatti deebinee eegalluun taasisee jechuudha. Egaa 2018 yoo yaadanne qabsoon bilisummaa Oromoo TV qabsoon qeerroon bilisummaa Oromoo walumaa galatti uummati Oromoo jaarsaaf jaartiin qote bulaan wareegam guddaa itti kaffalanii dhiigi isaaniitiin mootummaa wayyaanee aangoo irra kaasan sun laafinni kennan tokkummaa dhabu kennan deebiftee bineensa goga Oromoo uffatu afaan buute jechuudha. Afaan buute warraaqsi wareegamni itti kaffalam harki warraatti deebi'ee jechuudha. Harki warraatti deebi'ee bif jijjiirate maqaa jijjiirate har'as yoo kaleessi yaadige har'i immoo piippi jecha maqaa qofitti jijjiiree osoo namaa fi sammuun isaanii hin jijjiiramin Oromoo gowwoomsuun nama Oromootti aangoo jira, nama Oromoo teessoo qabate masaara Minilik Oromootu jira. Isi jedhuun Oromoo gabroomsanii tokkummaa Oromoo laafisaa teessoo isaanii turfachuu jiru jechuudha. Har'allee impaayerichi
kufuun isa hinafu gaaf impaayerri kuf immoo ireen Oromoo kan biraa akka hin taane galma barbaadaniif qabsoon isa rukutu akka inni danda'u yoo Oromoon dursee tokko ta'e qabsoo isa jabeeffate waan barbaadan sun argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ireen kaleessa harka ilmaan Habashootatti bahe arras deebi'ee harka ilmaan Habashootatti akka hin deebineef Oromoon jajjabaate qabsoo isaa jabeeffachuun qabsoo isaa hidhannoon ijaaruun murtee filmaata bira qabaachuu hin dandeenya jechuudha. Kana malee wanti caarraa bira Oromoo kennu hin jiru. Oromoon caarraa biraarra hin qabu jecha. Yoo jiraate caarraan Oromoon qabu tokkochi humni Oromoon qabu tokkochi waraan bilisummaa Oromoo jabeeffachuu qofa jechuudha. Waraan bilisummaa Oromoo jabeeffachuuf Oromoon ofiiyyuu jabaachuu qaba, ofiiyyuu tokkummaa qabaachuu qaba. Qabsoon kunis wareegama ilmaan Oromootiin tiffamtee argeette wareegama ilmaan Oromootiin ammallee galma ga'uu dandeette jechuudha. Aarsaa barbaachisa nami kamiyyuu inni qabeenya qabu qabeenyaan, inni beekumsa qabu beekumsaan, inni ogummaa qabu akka ogummaa isaatti, diqqaan akka diqqaatti, guddaan akka guddaatti nama oggisi isaatiin waan gumaachuu danda'u qabsoo isaatiif yoo gumaache qabsichi jabaachuu danda'a. Qabsoo yoo jabaate immoo waan barbaannu waan argachuu hin dandeenyeef hin qabnu jechuudha. Har'a waggootaan 2-3 dura yoo yaadatta, waggoota 2 dura yoo yaadattan impaayar Itoophiyaa warri kaleessitti mataa ta'aa turan Tigrooti gaafa teessoo aangoo irraa kaasan Tigraayitti deebitee of ijaarte impaayar Itoophiyaa waan godhaa turte qabsoon isaanii yeroo gabaabaa sunti immoo dhageetti guddaa sadarkaa addunyaatti akka ta'eef impaayar Itoophiyaa akka raase argaa turre jechuudha. Sun immoo wanti fide tokko waan ta'aniif impaayar Itoophiyaa tokko waan ta'anii dur dhaabbataniif ummati Tigraay ummati miliyoon 6 hin caalle sadarkaa sanitti impaayar Itoophiyaa tokko ta'anii dur dhaabbatanii impaayar Itoophiyaa raasaa akka turan kan irratti immoo Oromoon hubachuu hin dandeenye, kan hin argine yoo jiraate baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaaf akkas ta'umaaf hin dandeenye, akkasii miti akkasii ol akka ta'uu dandeenye beekuu qabnaa jechuudha. Oromoon har'a miliyoon 60 olii jenna. Miliyoon 60 ol ta'uun kennu mirkanaa'uu qaba jechuudha. Miliyoon 6 ta'uun dhabne har'a qabsoon uummata miliyoon 6 geggeeffamu qabsoo keencaal dhageettee argatte gurra addunyaa buute jechuudha. Kanaafuu isaanillee ittiin dheeressu jajjabaadhaa. Yoo san jajjabaattaaf wanti qabsoon hin jabaanneef hin jirtu. Yoo qabsoon jabaatte immoo Oromoon waan barbaaddu wanti hin arganneef hin jirtu jechuudha. Galatoomaa har'aa fi kanum jechuu barbaada. Isanitti hin dheeressu. Yoo haalli walitti nam deebisu jiraate yeroo biraattis yoo carraa argannu walitti deebinee illee haasa'uu dandeenya. Galatooma. Galatoomii jaalwalteessa dhugumatti ergaa jajjabtuu ta'ammayyaa tagartee mamii takkaan maletti gartee dhugumatti qalbii namaa seentuu haala qabatamaa waraanni keessa jiruu fi uummanni Oromoo bal'aan ergaa sadi jajjabduu qabsoon uummataa ta'uusi, waraanni bilisummaa Oromoo kan uummataa ta'uusi, akkuma irra dura akka qoosaa jaamu gooftaan keenya uummataa waan jedhu gartee dhugatti lafarratti. Ayyee sagaleen kiyya nagaa. Sirriitti dhaga'ama fudhadhu ayyee. Ayyee egaa biraan dursee kabajamoo uummanni keenya uummanni bal'aan kanneen mana kana keessatti argamtan akkasumas
kanneen jaarmiyaalee garaagaraa keessaa sagantaa kana qopheessanii bifa ammaa kanaan nuus waliin nu qabdanii bakka kanatti argamtan walumaa galatti duraan dursee galatooma isiniin jedha jechuudha. Egaa ani akkuma jaalli nagaamu. Ida deema maayikii cufaa Maayikii warri jettanii ayyee faadhoo. Nagaamu. Inni nagaama. Egaa akkuma egaa jaalli waan baay'ee waan bal'aa dubbate immoo haa ta'uutii waan jaalli dubbatee irra deebi'uun yeroodhuma gubuu taati. Haa ta'uuti egaa waan inni hambise guddoon hin jiru waan bal'aa fi waan namni irraa waan hunda hubatu lafa kaa'e immoo anis kanatti egaa waan gabaabaa waan xiqqaa tokko itti isin daruun barbaada. Egaa akkuma jaalli iyyuu jedhee nuyi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni Oromoo kanneen biyyoota garaagaraa keessa jiran, kanneen biyya keessa jiran, kanneen kanaan dura qabsoo kanarratti qaama isaanii dhaban, kanneen qalbii miidhaman, kanneen sababummaa garbummaa baqachuudhaan biyya isaanii Oromiyaa lalistuu bareedduu baqatanii biyyoota ambaa kana keessatti rakkatan akkasuma immoo kanneen amma sa'aatii ammaa kana keessatti bara ammaa kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti kanneen maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yookaan immoo garbummaadhuma kana jecha maquma garboomeef yookaan immoo maquma bilisummaa dhabeef jecha uummanni keenya kan biyya keessatti sa'aatii ammaa kanatti rakkachaa jiru hundi isaatiiyyuu egaa wanti uummata keenyarraa barbaachisu wanti nurraas barbaachisu tokkummaa qabaachuu danda'u qabna jechuudha. Nutiin akkuma jaalli dubbate egaa uummanni oggaa dubbatamu akka miliyoona 60 miliyoona 70 jennee dubbannu kanneen miliyoona 60 irree yeroo isaanitti nu caalanii argaman mitiyyuu yeroo isaan karaa barbaadanitti nu micciiruu danda'anii waan baay'ee tokko nama qaanessaati waan baay'ee tokko nama salphisaati jechuudha. Haa ta'u garuu egaa ani asitti wanni inni akka gabaabaa tokko dubbadhee bira darbu rakkoon Oromoo maalidha akka jedhu san keessatti inni guddaan rakkoon keenya tokkummaa dhabuudha jechuudha. Tokkummaan keenya immoo karaa miin sharafamee akka jedhu sana jaalli dubbatee bira darbeera jechuudha. Tokko karaa kiyya malee hin ta'u jechuudhaan tokko ana malee hin ta'u jechuudhaan tokko ana callaatu beekadha jechuudhaan tokko waan kanayyuu anumatu calqabe anumatu xumura jechuudhaan tokko egaa achi harkisuudhaan tokko as harkisuudhaan wal harcaasuun wal jijjigsuun wal bubbuusuun inni kun egaa qabsoo keenya duubatti deebisee qabsoo keenya sin qancarsee sanayyuu miti immoo deebi'ee saayikoloojii hawaasa keenyaa uummata keenya isa kalee qabsoo kanarratti miidhamee fi isaan miidhamu kana qalbii tuqee jechuudha. Diina keenya immoo isa kana duuba taa'ee nurratti hojjetuuf hojii ta'e jechuudha. Hojii uumneef jechuudha. Kanaaf egaa an akka dhaamsatti yookaan immoo akka heeratti wanti nan jechuu barbaadu wanti sa'aatii ammaa kana keessattiyyuu yeroo baay'ee emergency ta'e kana keessatti wanti uummata Oromootiif barbaachisu wanni uummanni Oromoo barbaadu wanni waraanni bilisummaa Oromoo barbaadu waraanni bilisummaa Oromoo dhaabata adda bilisummaa Oromoo dhaaba kalee wareegamatti kaffalee Oromooyyuu akka Oromootti Oromoo jechisiisee waraana bilisummaa Oromoo ijaaree isa kana jabeeffachuudhaan waraanichis akka waraanatti uummatichis immoo akka abbaa qabsootti abbaan qabsoo ana qabsoon kiyya ishiin karaarraa gorteeyyuu karaa deebisuu natu danda'a shufeerri konkolaataa kanaa ana jedhee ofitti fudhate waraanni bilisummaa Oromoos immoo qabsichi kasabaa ta'uusaa beeke qabsoon kan uummata Oromoo ta'uusaa beeke waan uummanni Oromoo isaaf jedhe isaan jedhe caqasee bakka uummanni Oromoo isa gargaaretti gargaarsa uummata Oromootiin jabaate bakka immoo uummanni keenya gargaarsa dadhabee ofiifiyyuu jiraachuu dadhabee jireenya isa rakkisetti akkuma uummanni keenya jiraatetti uummata keenya faana obsaan garaasaa hidhatee deemee akeeka fi kaayyoo isa kaleessa manaa ba'ameef sana galmaan ga'uuf hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf egaa amma namni uummanni Oromoo egaa Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiru inni biyya keessa jiru garaagarummaan jiru waan xiqqaa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen biyyoota alaa kana keessa jiranii carraa qaban biyya dimokiraasii keessa jiran jechuudha. Mirga dubbachuu hin qabanii, mirga barreessuu hin qabanii, egaa injifannoolee garaagaraa labsuu miti sadarkaa mootummaatti iyyuu hiriira ba'uudhaaf carraa qabanii jechuudha. Kanaaf egaa namuu bakka jirutti kallattii jiruu fi waan hojjechuu danda'u keessatti amma miila wal sakaaluu dhiisnee harka walii dhiisnee yookaan immoo wal bubbuusuu kana dhiisnee jabaannee odoo tokko taanee tokkummaa keenya jabeeffannee humna keenya jabeeffanne yoo uummanni keenya humna isaa jabeeffate yoo uummanni keenya irree isaa godhate yoo uummanni keenya tokkummaa isaa jabeeffate wanni uummata Oromoo harkaa ba'uu danda'us hin jiru. Uummatichi abbaa qabsooti utubaa qabsooti egaa utubaa qabsoo ta'ee egaa abbaa qabsoo ta'ee yoo inni hin laaffatin nuyi laaffachuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo inni jabaate jabaachuu hin dandeenyu. Yoo inni laaffate immoo nuyi hin laaffannaa jechuudha.
Kanaaf egaa kanas keessa jirtan egaa namoonni irra guddaan namoota gurguddoo kanneen hubannoo qaban kanneen beekumsa qaban hayyoota hedduutu jira beektota hedduutu jira. Kanaaf egaa nuyi sama carraa nuuf kennitanii nuyi dubbannu kuni sinirra beekne yookaan immoo sinirra hayyuu taane waatoo hin taane qabsicha keessatti carraa arganneen hirmaannet loltuu taane jechuudha. Isinis immoo carraa qabdanii bakka jirtanitti nu jabeessuudhaaf nu ijaaruudhaaf nu humnoomsuudhaaf fuulduratti nu tarkaanfachiisuudhaaf mootummaa amma laaffate mootummaa uumaa hin jirre kana tokkummaa dhabuudhaan tokkummaan keenya diigamuudhaan mootummaa kanaaf carraa kenninee jiru kana carraa kana mootummaa kanatti cufne garbummaa kana gabaabsuu danda'uu qabna. Isa kanaaf egaa uummanni Oromoo garaa bal'attanii jabaattanii walittis nus waliin nu qabdanii ofii keessanis walitti qabamtanii nuyis hin caqasnee siis nu caqastanii tokkummaa keenya jabeeffannee qabsoo keenya fuulduratti haa oofnu jechuu barbaada. Jaallan biroos keessa jiranii gabaabumatti egaa ani kanuman jechuudhaaf maayikii jedhee dubbatamee galatoomaa isiniin jedha.